Gorsa jaalalaa nama yeroo siif kennu salphaa mitim yeroo isaa keessaa siif qoode jechuun jaalala dhugaatim. Iskiriin miidiyaa irratti qofa osoo hin taane jireenya dhugaa keessatti wal hubachuun barbaachisaadha. Jaalalli yeroo ammaa keessatti amanamummaa irra caalaa hojii irratti mul'ata. Wal bira dhaabbachuun yeroo keessan caalaa yeroo gammachuu qofa waliin ta'uu miti. Dubbii keessa miidhaan baay'ee dhalata. Kanaaf yeroo dheekkamtan wal kabajaa dubbadhaa. Nama si jaallatu jijjiiruun hin yaalin, akka inni jiru kabaja irraa jaalalli bareedaadha. Bilbila irratti onlaayinii ta'uu qofa jaalalaa miti. Qalbiin wal bira jiraachuutu jaalala. Wal shakkuu irraa wal hubachuun hariiroo dheereessa. Seenaa dhiisee deebii hin kennu jechuun yeroo hundaa jibbaa miti. Yeroo tokko tokko jireenya namaa dhabsiisa. Jaalalli yeroo ammaa keessatti waan guddaan wal hubachuu, wal kabajuu, wal bira dhaabbachuudha. Gorsa jaalalaa burqaa laaf istoorii irraa isiniif dhiyaatedha. Yoo isinitti tole sheer laayik gochuudhaan fuula feesbuuka kanaas fooloo gochuun dagatinaadha. Galatooma. Ya jaalalaa yaa rokkeetti onne seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqxee seenta keessa.